Egaa ija jabina yoo nuti ta'uu baatee fi eeyyama keessan gaarii fi kan maatii keessanii yoo ta'e guyyoota murtaa'eef manni keessan mana keenya jenneetu kan dhufne. Hojichaaf illee waanuma fedheef iyyuu asuma miilla keessan jala teenyee dhimmoota mari'achuun. Maali mootii koo namni guddaan akka keetii isa kamiin akkam godhee lakkiin ta'u eessa akkamiin egaa kunoo wanti hundumtu akkuma targitu kan yoo ta'uu baatellee achuma mana keessummaa teessanii asii waan hundumaa hojjennee guduunfinee isiniif ergin wayya ila abbaaf intalli gargar baanii citaniiruun siin jedhe. Maal siin jedhe? Iyya kiyya irratti namaa musti tilfaatitu moo? Akka maraatutti na hiisisaa jirta miti? Yoo natti himtee miidhamta? Faayila keessa wantan gallee fi maqaa keessa hin ta'uu hin danda'u jedha. Kurkuriitiin akka cufamu gaafa murtaa'u bakka bu'umsi guutuun abeeliif kennameera. Kanaaf homaa filannoon hin jiru? Harmeen bakka bu'umsa sana yoo kaafte qofadha. Inni immoo wanta hin taaneedha naan jechuuf miti? Sila dogoggora shumaa irra deebitu sitti fakkaata? Homaa abdiin qaba boo. Natti farrisin. Abbaa maal wal tokko naasofsiise? Abbaa al tokko naasofsiise? Maaloo? Beeka waa hin taane raawwadheera. Abbaa si gaddisiiseera. Abbaa maaloo adara du'a harmeetiin. Dhiifama giiftii koo. Homaa wanta daangaa darbe tokko raawwachuudhaaf akka yaalla. Akka keessummummaa keetiitti kabajamtee teessisii fayya.